No, no, I'm giving time. Why are you giving me? Shira na, shira kaya dapat Khalifa. Ati ummata oli bitis je. Khalifa. Ummata agad yarra sports hundi kenya ibsa in dubbatin ifa man agol itu sa. Okay, this Khalifa. Ummata agad imale. Ummata oli tokko injua. Amma Khalifa Anis famous mistake. Iftarin mistake. Ibsa dubbadu. Ibsa na jalan dubbatin hafit ati. Yes, Khalifa tu kini bakat. No, Khalifa wani rat Usain dubbadwan. أنا أمس وبليس خي يقول ده خبجاني ساق أبا إنسان جالت والله وبالله همني تكقب هدو خبجاga بافجارو وانتو دبتو خيستي نما ولت أنا مبارك ولت بوسين جا شو تعرف فيدا ما جبتو ناركاجران أن لوجان دبتو والله فيدا نجيبها فيدا نجارت ده أورمو ما خيسان باسين أن أورمو ما خيسان مو نباسو إندن ديسان ما في هكذا دبسنا بولتي تيجي نبي أورمو ما بكاد ينجرو مرتيجا فسان كنا من ما جرتا هو بس أن أنتو التيمان تديني دقات ملء Orang mana bisa ramul kanjuru, khawajar sikap na boleh ditanya. Sugajar tumbuh murti semua jiran. Hawasa tu jadi hawasa. Khalifa kan ane tu bisu kita kabo. Bar hawasa tu jadi anak miti beramas. Hawas ni wan jenis berlebih. Ya, walifit ama walifit. Hawasa tu jadi. Abu tu Khalif tersajia silan anak. Abu tidak tu jadi kamu nak aku dan simat dinas. Khalif pun nama mas guys. Khalif tersajia darah Dagay, Khalif. Akara goda. Khalif Hamad ubbate dagay makiti. Aka garina dagay fadabo. Masha Allah mana mubarak. Usqabot. Mana mubarakiti ugu milyon atakanu godame. Hagalat wo mubarakis. Makin tarata kiti tanakakabat. Abba fete fuguta kakhanite abba fete fi rafut. Shugut ite nyataname. Suda ralafa. Ifi futa kiti tanajira dubartin. Tanin jirete mata ol kabate demu jirtu. Mubaraki sirara kon kabu mana isiti tiyo godani. Egalame mana makiti hadumo. Itti ada balamu yo jaalle itti ada balamu fi. Maali rakon. Inninu irara kon kabu. Bakka fetani godaje. Abo gafi gafate abo yo gaf. Laki rada badun sinje tani godaje. Gafi sinje bisu. Laki gafi miti rada badu makin. Akka fete tabut altun sinje jujur. Disin. Nigayaf. Fitan tani baka. Fitan ne maki mana khetolchi urgesi nuegi. Naafe undu mana ufi qaba mubarak ille mana isa qaba mak ille mana isi qabdi. Mana banate isin marisi surenda. Mubarak irara kon qabu duga rabbi. Undu fe mazo to mata isa awasani gargara je. Yo to kum mambiran tabanu yetan kama kibrat gargaru barbada mak kibrat ko randetu kam mubarak kibrat gargaru dan mubarak kibrat ko barbadu dandetu wani walol tani fanjiro chuma. Ma gargaru macasani awasni arar ke da kuni fi wani kabatu. Nudisa bakka mana makiti daina mana makiti. Oso makini dufini ni sini jenu lalakida mana takanu kaba baga dufte maki mana kheti ave right fuf dume dubin galatuma bakkena hawaasni jedhe osoo mana makiti miti mana abbaa fedheetu ta'e umara koon qabu ala kulli haali wannoon godhina ummata warri gizeega Maki naafi takka haay waliin jenneen beeynu rakkoon irraa qabdaa jettee an takka haay siin jeen beeku sillee qeeqeen beeku video jira jettee mee uummanni kun haa dhaga'u nama 2,200 jira gisa kan nu garsiise. Khalifa tibakka isman gota Khalifa mugayyon tu yoka intala kheta ati yoka obboleti tante ke suta no Khalifa fiya atirra Khalifa dulal ati khalesa dufteen saanan beetu ana tana shuguti da shuguti da gefadu oguta kizena antu obbolesa khiya my brother listen to me English fan situ badiyo afan oromo sigaru bat ma ni beita ani Khalifa wallahi khabajasi kaba malif khabajasi kaba nama oromo bra support goota gize hunda khamana bar amana banu situ mana brecha ufejechu ani achuman taamale si khamana brechu an khabajan si kaba qoma guddan si kaba balesa khiya video jira khani sinje waaw mana maaki jaamu kana ratti jira ani mo san video asra khani banu mali frakko bra fidan an na arabsitu nati dubattu an arabsti nama sinjo mid an يون عرب ستيو نما عرب نماز دندية ديم والله ما كده جسيت هذا واي ما نتكلم يا وبليس خياب تدو عن خبجة سيك أبو والله خليفة فيديو جرا وان دقيفة دمانة ماكي جامو خنا رتنا موت هيد دورا خدوبتي سوق أفهمي تيتي أنا ما خنا في دي أسر ربنا ما نافيدا ما السيفيدا
ani waan haasooytee jira jechuumaa fi malee annama saaxiluu sin fedhu osoo saaxiluu nama fooxaa sirra qabu malee annama saaxiluu sin miti annama ilma oromoo tokko gabbaasee akkana jawuu no nama akkasiiti miti aanaan nama mana iluu fatti ganama kana wal morbiin turte rakkoon bar nama anaatu nama saaxilu sanii miti bar saaxila nama saaxiluu nan taajjabaanu kan annama saaxilu maal saaxilan wayna siinjee namni afaan tokko dubbatu qaba miidiyaa kanarratti ani wallahi bikkan deemetti afaanuma tokkoon dubbadha amma engadda nama lamaa murteesse waa'ee mana mubaarak nafichisiisi aboo bannaatinafichisiisi gaa kaliifaan sin fichisiisa wallahi ila sa'a lama yoo haasofte dhaggeessin dhaggeeffadhaani namanni hin dhaggeeffadhaan na dhaggeeffadhu afaan lama hin dubbanne guyyaa saniis afaan narraa hin baane hayyee bikka feetanii goradhaan hin dhufaadha murtii nama lamaa kan amma immoo hawaasaatu kannaa jira hawaasarraa ani caalu atis hin caaltu hawaasni namni as jala taa'u kuni bari gizee nuti asirraa haasofnu gizee asirraa waa borcinu bari nu taajjabaa bar nu bar eenyu waa haasawaa eenyu kana godhaa bar namni hundi warra as jala taa'u kan ashkaa shaangulitti itti ilaaluu qabnu hawaasni as jala jiru kun hawaasa lubbuu qabu bar waan takka gizee murteeffatan hawaasaan ta'uu qaba kanatti mootummaa wallalla hawaasa dhagahi jenneen jechuudha hawaasni dhagahummoo qaba kana bakka rakkoo biyyaan mana mubaarak yoo ta'es hawaasni yoo jee ni dheeyinamti rakkoo miti garuu hawaasaan haa eemeramu mataa keenyaaf masummaa keenyaaf waan leenca darbinu eemerachuu haadhaamnu rakkoon kiyya galatu amma waan biraa keessan oofini leenca darbamuu fi maaree at leebela wama warri kun jusan deemu jirta dhaabbadhu keessan firiiti naamusa godhadhu Kundu bakka madaa ofii keessaa dubbatu. Nama rakkoo wallahi gizee waa bakka madaa ofii yoo ga'u namnuu quuqama. Si qofan baanu hunda keessa Maki tasgabbaay. amma qoye asli dhagayi an asli maal akka taate wallahi asli mataan kee akka maal taate nagayaan jiru waan takka murteessi gastii cufadhu hunduma na qaba nama tokko abbaan obsi nan dhaabsisna maaliif sana dhaabsistan nan dhaabsisna ibsatiin dubbachuu jiraan ibsaan saayiba qiyyaa obboleessa qiyyaatiin dhaggeeffatu kaliifaallee harta koolirraan dheeynu nuti hundi keenya harta koolirraan dheeynu saniifuu yoon an balleesse dhiisinaan jaan nin dhiisaa bar ani nin dhiisa nama hawaasa dhaga'u anamma walumas jau maakiyye khaliifatti uko dubbattu respect isa eegi itti haasa'e qofa lammaffaa ammoo namni mana mubaarakitti malee mana mubaarakis dhaqu qaba gargaarsi joomarti akka waan isin irratti duulu jiru isinitti fakkaatin gargaarsi gaafa walloodhaa mana mubaarakitti eegalamu mubaarak madhun gargaarsi gaafa mana maakii namatti eegalamu namatti dhumuu qabattee falmachuu qabda yoom halkan sanarraa kaasee guyyuma sanuu cimsachuu qabda dhageeffatu komantiin ajalaa guutuun maakilleen sin baareessin garuu khaliifan garta koleraan dhayxanii khaliifan hin oofana waliin yaana keessanii khaliifa amri warri asirra jirtan kuni khaliifa fi yaa kan mudii gari gargaarsi mana makiitti ta'uu qabu mana mubaarak ta'uu qabaa jettanii yaadni keetiif yaadni khaliifa maalin yaada keessan tokko ta'uu no asli gargaarsi dirqama bakka ta'uu qabaadhaa miti amma kiidha waan jette maa jirtadha duraan murteessitee tara lama dubbattee ati gargaarsi akka yaada keetti gargaarsi saftii kun eessatti ta'uu qabaa siin jedhe ani murtaa'ee jira warra bakkuma duraan murtaa'ee ta'uu qaban jaa eessatti ta'uu qaba jettee yaadda obboleessaati mana mubaarakitti murteeffameen jiru asli jiru miti eessa fedha keessi gaafatara mana mubaarak ibsaati hoo fadhi xiyya bakkuma fadhatti illee haa ta'u Oromoon haa gargaaramtu. Dattarraa qabu. Okay. Amma waan goonu. Garuu hisaabuma dunuu haa macha amma na dhageeffadhaa ka fedhii bakka tare jala tare shorti ansari na biratti. Deengaddallee gizee anfaantuyyuu asumatti gargaara itti hafuu bakka tokko jedhu khaliifaffaanti warra mana mubaarak jedhirra. Amma makiin mana kiyyatti jedhe hawaasni jette mubaarakillee fi deeggartu tonni mubaarak mana keetti ta'uu qaba gargaarsi jedhan nuti amma sabti masan geenne jechuudha warri kun hawaasni as jala jiruuf warri akkanaa kuni yoo makiin mana banattellee manuma makii dhaynee uummata keenya gargaarsisu akkanaa fi ibsaa kun jechuudha akka haadha faatee kunniin yoo mubaarak mana banattee kan mana mubaarak ta'ellee achumatti dhaynee gargaarsisu mootu yoo uummata burjaajessuu baattanii ittiin an akka mataa kiyyaatitti bakkema eegalametti yoo faayidaa uummata kennallee
manuma makiitti yoo Abbaa sooressa mana baneedhaan dhanu. Nama akkasii akka kiyyetti abbaa sooressa. Jaatti reefu kennu sunuu tanuma dhufte ofa akkasii tole fayyaata jabaadha namu waan rabbi si laaffise ofadha. Akkasii Karaa gaarii. mana makiitti yoo ta'e achumatti eegalame waan ta'eef moor hawwii kenna hin tola. Baay'ee gargaarsallee baay'ee namatti tola. Yoo mootu lakkii jettanillee homaa rakkoo hin qabu. Jennaa kanuma yoo lamaan illee wal bira baratan kan mubaarak hin biratti kennullee kan makii biratti kennullee zoroo birrii wal maddee waan ta'eef rakkootti jechuudha. Kanuma bakka arafaatee nagaan turii dadhabde. Akkasiin nagaa bulaa selo nagaa oola qaaqraa bullee oolle. Qaba jira yaa arafaatee har'a biyya kana keessa wannoon ta'e ibsa. Oh dokter, apa mau dubinu menutu sasafarta ya kok Arab bisum sekali. Laqaga ibsa. Ana waan ta'e ambise tokkofa har'arraa eegalee isa obolummaatitti ani laqee. Yeroo ijoollee kaayiroo kanarratti viidiyoo hojjettu ana attaa kanan godhe. I am doctor nama waggaa 27 baradhee kun atilee doktora taate doktori disrespecting godhu ana taate qaata geemii dhiisee girgirrii kana keessa hin jiru ija doktorummaatiin levelii tokkorra jiru wal haa ilaallu. Isa amma namni waan akkasii rakkate irraa ani waraqaa qulqulluu kana si galee miti. Nimbeek. Wallah badii angin. Wallahi qulqulluudhaan nimbeek nan argasii barati. Rakkattee bar Oromoo tan hedduu rakkatteera waan ati taa'ee turtu laalee argaa misan. Hedduu rakkatte. Abbaan fere waan fere yaabatu. Isin feematoon gilee jettullee keessa hin jiru waan ta'eef gilee feematoo jettullee waan asli hin ta'in hin jedhu sodaatini. Wallahi yoo rakkoo qabaadhe natti kun ofii hojii jirra. Abshir. Ganaa akkasii. Feematoota yaabbatu gilee waan asli waan doktor asli hin ta'in hin jedhu doktora yoo maqaan nu badallee liivilii doktoroota keessatti arrafamuu qabna ishii ibsa. Abshir. Tana booda nurraadhis tana booda. Keessaa silaasatti nogoo warra kaayiroo jiru. Yeroo warra kaayiroo arrasutullee waan asli hin jedhin hin jedhu. Ishii maaliif anaamatti doktora jechuudha. Gaafa doktorri yaaluu didee dawaan dhabame hawaasni nu haa komatu. Dabbaa babbareedaa gidee ati qopheessuu fi dadhabde gidee kolfisiisuu dadhabne yoo dhalaa laguu irraa dhaabbatu keenya kennuu fi dadhabde. Yoo ta'an akka doktoraatti doktora dawaan kennu yoo dawaa kennuu fi dadhabne marfee waraanuu dadhabne akka doktoraatti komiin irratti ka'e homaa rakkoo hin qabu waliin qolanna. Isa sanirraa hafee an doktora feemasaa miti ati doktora wanni feematoota keessatti qabde anallee wajjin dhiittuuf hin jiru ibsishaa wallaa ishii. Abshir. Kamarugaa sitti mataadha. Rakkoon teenya bara ati doktora kafayyaa taateen ka siyaasaa ta'e amma namni lama idduudhaaf Oromoon rakkataa jirti. Jaalatan akkamiin walitti araarsuu dandeenya fixuu dandeenya. Polotikaa keellee bakka waan doktor aslii hiriyyaa kiyyaa hin ta'in hin jedhu yoo fadhu. Okay. Anamma viidiyoo kee waggaa meeqa dhaggeeffataa dhaqee eegaa dheengadda garaan nu gubatee koomentii sii godhe abboo an keessa hin jiru keessaa na baay'ee siin jedhe. Nagarre wallahi. Namni hin rakkate beekta amma kun ati hunduma kana waliin dhawutee namni dhufaa maal jedhaa. Si jammaa namni ajandaa mataa isaa qabu beekta yaa'iin barbaadu. Hin barbaade. So kanaaf amma nullee duraan gaafa namni nu laallisu kanumatti nama kana kaan kan yaabbataa turre feesbuuka kanarratti amma alhamdulillahi rabbiin nama nuu kenne namoota jajjaalannu malee kan hojii hedduu as jalan dhufu daa'ima na jibbisiisa beekta. An amma gilee laayibii seenu bar udu adheetiniin seenuu eegala akka nama hojiirra seenuutitti bakka dubbima jibbe. Yaa rabbi toltuu malee hamtuu afaan hin baasin jaa. Nutis akkas jaatuma seennaar doktor. Ati udattee seentee hudduu laasu. Akkasii otoo shaalee haqiin bakka jedhetti bakka deemtetti akka ijoolleen waliin jifanne godhii girgirrii kanallee bakkuma geettetti dhaabsisuuf yaali. Abshir. Kanuma kaasabtii wal agarraa. Wal agarraa. Inshallah. Abshir inshallah. Baay'ee nagaan ture. Innante qabaa kaayiroo qabaa jiran ijoolleen kaayiroo Naayijeeriyaan baankii cabsitee of eegau.
baqattoonni kaayiroo manaan bayina arafaa xeeree fitti manaan bayinaan maali barri cabsanii guuraa jiran jedhan ijoollee warqaa bira kaa arafa asrii adaan ammoo zufrii adaan qaatalaa bizeenu wallahi kaayirolleen su'urii taate kun amma baqataan nabseef manaan bahu guyyaa tokkotu baqataa kaayiroo osoo inni liivii kanarra iyyu daaraa dibatu poolisiin itti osseente feematoonni kaayiroo yoo laayivii seente ta'u ofiiti fuun dhageettu aslii koo yeroo takka qofa nagacheetti darasittiin takka maal wala sheen ijaarsa qabu gasti kiyyara seene dubartii jaarsa qabdu sagalee isii dhagahuun jaaladhu pilaas gaafa jaarsa taatu immoo baay'ee na jibbisiifti. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Inturu daqiiqaa takka illee bitattu beekta waan. Yoo neem ga'e rukun qabne sira. Maayitasa. Deebii soddomii lama waa. Waan siin jechuu dubbadhu dafi. Hayyee daqiiqaa takkan dubbadha maal. Rabbi waliin nu hafini doktor. Eenyu ati noo neemii kun. Wayita nuti dubbii akka malee dubbachuu barbaade nu galchite. Maqaa jibbee maqaa jijjiiradha yaa doktor. Kebeeki. Kebeeki hoo habiibi isinii. Nagaa eessa badde naman. Akkam nagaa. Fayyaa. Jirta kebeeki. Ani maqaa kee gallaaleetu malimilii karoonda baatu kuri lolaa wayitti beera biratti kan saree dhufe malabbaa isaatti dubbii Oromoo keessa fudhatu jedhee si dhiisee wa. Loluu eessa dura wallahi. Giimsarri baay'een akkatti mana kiyyatti maqaa jijjiiratee dhufe asuma ta'a ka manatti kan sare kanama kun abboo ka warra miseenjaatti kan sareetu dhiisa waliin galchu. Dubbadhu Sumayyaa. Ayyee ani waa takka qofati gaafachuu barbaade beekta. Wallaahi aslii duraanii miti natti jijjiiramtee beekte bismillaahi rahmaani rahiim. Duraan gizee namni qaaqee jedhu dhugaa isinitti hima dhageeffadhaa jettee nama 5,000 naa miti 20 irrattu himta. Gaabii kiyya maal tahe aslii duraan san barbaannaa kanama hundayyuu shakashakee dhugaa itti himu sanii haga namni wal fixu callistee silaan aslii maal ta'e dhukkubsate ka jedhu fa'aa natti gaafii natti ta'e maal taate marfee si waraana. Immoo keessatti jaallata seenuun karaa murtaa'an asii kaasaa baatan nuti darasaa akkanaa tanaa jira kun arraba irratti nama kakaata. Doktora Asliyan ammoo gaafii qaba. Ta'uufiiti halkan guutuu karaa bultii markaza keessatti markazuun dhiiboo ana sirraa nama si arrabsa. Ati jaannata galtaa ana zaaba gala yennee araada hin nyaattaa kottu. Gaafadhu. Giiftara jechuun maal jechuudha? Kottu beetillee. Qoy takkitti billaalee ka doktora Asliyan wallahi. Nama rabbiif jecha. Guyyoodhi. Ol kenna saree koofiyaa tana guutaa isin galchaa. Giiftara jechuun kalaayif goolii miskiinni kaate guutu jechuun guutaa kun kanuma hiika biraan qabu. Mulut koofiyaa abbaa diidamaan saree kudhanii kennuu dadhabdee as jala namni koofiyaa abbaa kudhanii saree 1,000 bar 1,000 miti 99 ilillee 9 irratti 1,000 takka lama naafi thank you never koofiyaa guutaa kanuma giiftara jechuun naafi koo naafiin tun jaarsa qabdii balaa hin bareeddi hin qabdi jaarsa girrisaa thank gafarsaa thank you so much aywa Lensuye ne konjo, thank you so much. Gutu kane? No name, thank you so much. Silang guta mo, kofiyan gitu ne ka uliara.
kisingi kanan beeku akka baabdina itti arraabadhu. Akka baabdina itti arraabu xiqqoo isin bashannansi dhaqaa. Urji habibti. Jaarfummaan na ajjeeseedha. Nyaachanaallee yeroo marmarsaa kofiyaa jaatu sina jaatove koppiliinkii godhame. Sirkinatti Samirako, thank you so much. Lensuye. Rabbi sana kabaju, Rabbi sana kabaju, Rabbi sana kabaju. Nanti wanu najal abat. Malim bana. Thank you Samira. Thank you Nafiko. Thank you so much. Galatoma. Thank you. Bulcha, Nafi, Samira, Abdul, Lensuye, Gafarsa, of course, Virtu, thank you. Thank you so much. Galatoma. Dafa